Khadir martuu kana keeysaan arrabsaa jirtamo karaa waasaappiitiin arrabsaa jirtamo ቆይ እነሱን ገልጄ እመጣለሁ እንዳለ ጨርሼ እመጣለሁ እንደዚህ ተድጓ ረቢ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما كم جرتو وردفتو تافي جلن ومتوتن بيلتيو هرسي فيديو عجائباتي والتي ديب نجرا ورشانا لكن هاف حاروات هاتن سبسكرايب لايك وچودان مچنا دب بداينا مگر فيديو ديمنا والكاي غتا يسينين الى كانت لا اكنت بقولو هر كلاماني كبت دب لامو هيناتو يد لامو هيناتو ما تكر حتى كمج ما تسجيسره ركو ما ركد يا ما تسركي سوا كان عندنا موبايل سيكفالجي سوا سيكفالجي موبايل انا ما حتى يا بري ما كفالت بيتا ما كوبلا ما كفالت مي اما ما تدبيت هتريت يا اوسو ام اكلت بقولو كانوا فوري وجر فوري سيكي سيني ميغا كسي مرتا بيتا ميغا كسي مرتا يا يوتي كاتي وقالام سي مرتا يوتي كاتي اماچي لمته كان اماچي حتى يا ده في دمش ده ده مال jarri haadhateena tumte sunniin hidhatti nu galanii jennee osoo nu gammannee gammachuu kennan xumuratin osoo nuti qarqaarsaaf mana namaa keessatti wal geennee qarqaarsa haadhateena tanaaf gochaa jirru warri mootummaa achumatti dhufee bulchiinsi gandaa bulchiinsi aanaa ijoollee live irra jirtuu fi haadhateena tana ijoollee waliin qabanii mana hidhaa seensisanii jiran ammallee kuni yakka guddaadha ammas wanni nuti wal geennee bakka sanitti haadhateena tana gammachiifna jennee achi wacaa turree fi miidhama isiin kalee miidhamte salphina isii miidiyaa irratti salphisan san cabnana isii san deebifna jennee osoo nuti mana mubaarik musammaa keessatti wal geennee qarqaarsa haadhateena tanaaf godhaa jirru warri mootummaa ammas nama biraatti erganii warra san guutuu ijoollee nama afur isii bira jiranii fi daa'imman isii waliin haadhateena tana mana hidhaatti galchanii jiran kuni yakka gurguddaa akka mootummaan kun jibbamu kufaatii mootummaa kanaatiif illee sababa warri ta'aa jiru warroota kana jechaadha. Nama tokko yoo waa balleesse yoo hate yoo wanjala dalage qabaniit mana poolisaa geessaniit yakki isaa sun qoratame murtiin itti kennama malee namnummaan arge kararratti manguddoo haadha daa'immanii beela'eet rakkadheet waan kana fudhadhettee boqqoolloo muka 2 yookaan muka 4 isiin nama bakka wayiitii fudhatteef ijoolleef isii beela baafachuudhaaf kan akka yakka guddaatitti ilaalanii warri lafa kaaree 10,000 20 gurgurataa jiru osoo jiru warroonni sunniin akka qabsaa'otaatitti ilaalanii haadha ilmaan ufii guddifachuudhaaf ilmaan ufii beela baafachuudhaaf rakkattee ijoolleen tiyan harkatti hin du'in jettee boqqoolloo namaa maashillaa namaa ol gartee cabsatteef bifa kanaan yakkamtuu godhanii tumuun yakka guddaa ta'e osoo jiru ammas maa qarqaaramtaaf hayyama kennaan alatti akkamitti oromoon si gargaarti akkamin hawaasni si bira dhaabate jechaadhaaf mangudditti illee ijoollee isii qarqaarsanillee mana hidhaatti galchuun kufaatii guddaadha. Keessattuu godina keenya kana keessatti sikkoo himandoo keessatti baalee keessatti yakkoonni akkanaa kun deddeebi'anii dalagamaa jiran. Nuti baalagee keenya of keessaa qulqulleessina. Ijoollee waa balleessitu qulqulleessina jennee osoo nuti miidiyaa kanarraa ifaanyu warri mootummaa maqaa mootummaa dhayatee aangoo fi makataa godhatee yakka akkanaa kana gaafa hojjetu nuti hin callifnu jechaadha. Bakka argametti akka argametti duulli godhamuu qaba. Namichi isii akkasittume sun hidhamee osoo daqiiqaa 30 turin osoo sa'a tokkon turin yakki biraa irratti dalagamaa jira jechaadha. Kuni waan ta'uu hin qabne waan addunyaa irratti hin taane waan godina keenya keessatti ganda keenya keessatti aanaa keenya keessatti ta'aa jiru kana mormachuu danda'uudha qabna. Viidiyoo tana sheer godhaa qaama dhimmi ilaalu bira haa gayu. Manguddittiin tunii fi ijoolleen sunillee hatattamatti akka gadi nuu dhiifaman iyya dabarsaa viidiyoo tana sheer walii godhaa firii jedhaa barreessaa firii haadha ijoollee haadha daa'immanii firii rakkataadha rakkataan ganda keenya sanitti kabajan qabu warri kabaja qabu warra aangaa'otaatii fi warra miliyeenarootaa qofa jechaadha rakkataan jiraachuu hin dandeenye namni yakka tokko saaxiles jiraachuu hin dandeenye godina san keessatti kun ammoo yakka guddaadha. Namoonni kun itti gaafatamummaa jaraa hin baan viidiyoo tana hundi keessan sheer godhaa namoota dhimmi ilaallatu haga sadarkaa godinaatitti haga sadarkaa oromiyaatitti haga sadarkaa federaalaatitti deemee haa of xiinxalan haa of argan kufaatii isaanii ta'aa jira jechaadha.
akka isaan illee kumne ummata biratti akka jibbaman warri godhaa jiru warroota kana viidiyoo tana hundi keessan ammallee irra deebi'ee isinitti hima share godha please. Jawaar Mohammad jawwe akiin jeeti Khadiir martuu kana keessaan arrabsaa jirtamo karaa WhatsAppiitiin arrabsaa jirtamo Khadiir martuun kun waggaa dhufurraa Jawaariituun arrabsaa jiraa jeetuma ajandaa sooshaal miidiyaa irratti uuma. Isin kun keessaa wal tuqaa jirtamo waan miidiyaa irraa dhagarree dhugaadha hawaasni guutuuni dhuguma keessaa wal tuqaa jirtamo. Qiimii gaafa akka tasaa wal agartan walitti qabdammo. Wanni tun ifanuu ta'uu qabdi gaaboo cinqabne waggaa dabree sa'a tana ajanduma Khadiirii fi ajanduma Jawaar irraa haasawaa turre. Ifanne waan kana hawaasa guutuu isin maal jettan waan kanarra takkaa Jawaarii sooshaal miidiyaa irratti maqaa Khadiir kaasee dubbatu. Takkaan agarre. Xinoo ijoollee xixiqqoo ganda keessaa takka hunda horee warra garee dhibbaa diiddamaatii ummata warra fixaa jiru jee ijoollee hedduu raggataa jiraa'u. Garuu maqaa Khadiir guyyaa tokko jiru irratti isaa kaasuun agarre. Akka Fayyisaa Leellisaa poostu godhettillee Jawaarii suuraa Khadiiruu akka faaruutti illee poostu godhata akkaan agarre. Garuu rakkoon isaan kana jidduu jirtu maali? Khadiir martuun waggaarraa gaduma bee isa kana raggata. Girrisaan gamanaatis gabbee Khadiir arrabsaa girrisaan gaba Jawaarii loluus Khadiir arrabsaa Khadiirii loluus Jawaar arrabsaa. Mushkilaa takka agarraa jirraati cinqamne waan kana furmaanni maali isin qooyi? Yaa? Osuma kana jennu bakka haadhaa san hedduu dogongore Khadiir keenya ni jaallanna. Khadiir kutaa Oromoo guuturraa namni jaallanne jiru bakka haadhaa san haati Khadiir haadha tiyya. Haati tiyya haadha Khadiiritti amanaan. Haati Jawaaris akkasuma. Haati lafa kanarra jirtu hundi haadha nama hundaati. Haati waa hundaa ol warqiidha. Bakka haadhatee ana akkas godhe jehu san afaan baalagummaa dile saniini hedduu takka dogongoree gara siyaasaatiin abbaa fedhe raggatuu danda'a Khadiir laala asiin isaan waan dura dhaabbadhuun qabu. Garuu waan isaan jidduu jiru waan akka waan keessaa wal tuttuqaa jiranii wayiitti walni waa jiraatu taate haayifanuu godhanii garuu bakka haadhaa san hedduu takka fokkisaadha. Ati amma kataa'ee viidiyoo kana laalu jiru. Ummaatee namni miila adda qabee ilmummaan dardaraa ka sooshaal miidiyaa gubbaa jiru kun anaa ummaatee adda qabee miila jidduu sii ciisee hoo siin jeessitti tolaa. Akkasuma beeki anaa haadhatee maarree godheen anaa ummaatee huccuurraa ol qabee miila jidduu sii ciisee hoo siin jeessumatti tolaa. Mee akkasi gabbuu ilaali. Ummaatee bareedduu san yoo duute rabbi raamata haa godhuu fi yoo jiraatte rabbiin umrii si haa dheereessu anaa ummaatee tan miila addaan qabee carqii keessa sessettola itti guutuullee namatti ulfaata. Bakka haadhaa tana warri sooshaal miidiyaa irra jirtan hundi keessanuu bakka haadhaa irraa fagaadhaati gara biraatiin warra gataa. Garuu waggaarraa ajanduma keessan kana asiin ichi darbanii asiin as darbanii irraa iyyaa ooluu ifanne bakka ni dabbara. Isin kun hundinuu namni fakkeenya godhatu Khadiir martuunis Jawaaris akkasuma ajandaa keessan kana galgala ganama waggaa dhufurraa irraa haasawa ooluu fi hawaasaaf burjaajii uumuu fi jinnii kana dadhabne asumaan gaafii takkaan qaba obbo Yaadataa Juneedirraa. Adeera keenya kabajamaa keenya abbaa keenya marraa lachuu gizee ati UK Khadiir bira dheeyte Khadiir gabbee yaa'inu godhu jira wanni kun maali? Gaafuma bilisummaa si gaafadha qeeqa wayii osoo hin taane yeroo lachuu eegaa ati UK dheeytee deebitee Khadiir gabbee yaa'inu godhaa ture. Gabbee sooshaal miidiyaa kanarraa akkana barooda. Maali wanni kun? Gaafuma gaa. Hammeenyaan qabu nama hundaaf na beeytaatilleeni waan dhodhoo isaatiimi. Maali garuu gaafii kanaan na dhibee ifa naa godhaati ammoo itti dhiyaattaasi si kabajaasi dhaabbadhu jiin gaafuma bareedaa bilisummaa ati abbaa keenya nama hundaan hoggaa dhaabbadhu jettee ni dhaabbatanii beeyna. Akkuma gizee namni sooshaal miidiyaa irratti dogongore keessaan dhaabbadhu wanni kun gaarii mi namaan jettu sani Khadiiriin illee dhaabbadhu wanni kun gaarii miti je'iini Khadiir haa dhaabbatuun siin jaa akkanatti gaafii bareedaadha. Dhiifama naa godhi gaa'oo keessaan maanatti himin jettanii waanuma miidiyaa irra deemuuf hin akkana dubbadhe. Kanaafuu
ajandaa waggaarraa gafuutanii xiqqaa guddaadha waan kana borcaa ooluu dhiisa. Dhuguma warri Khadiiriin maraataa jettanii Khadiir miira keessa galchitanii aarsitaniis isintu maraataan isiniin jaan. Achuma dhaaba warri Khadiir arrabsuu fi warri Khadiirii dhaabbatu fi warri Jawaarii dhaabbatu isin hundi kijibdoota achuma dhaaba. Galatooma. Maanna? Ahmed, maanna? Giba, maanna? Salaam ነው? እንዴት ነህ? አለሁ። ማነው አንተ ደግሞ? ጨንገሬ ይባላል። ጭገር ይባላል? አይ ጨንገሬ ነው አልኩት። ጨንገሬ? አዎ። ምን ነው ታዲያ? ምን ፈለክ ጨንጉዬ? አንተ ሸዋንጊዛ ነህ? አዎ። ምን ነው? አይ ሸዋንጊዛ ነህ አንተ? አዎ። ምን ፈለክ? አንተ ሸዋንጊዛ ነህ? አዎ። ምንድን ነው የፈለከው? በጣም ድሮ አንተን መግደል ነው የመጣሁት። እኔ ነው የምገለው? አዎ። አንተ? አዎ። ይሄን ዘርገ ነማና ማን ነው ላጎ ግደል ጀሪት ዘርጋሊ? አዎ አንተ መገለል ነው የመጣሁት። ኢዛ ነጥብ ጉዳቴ መራታ ለከላሙ ኢዛ ማን ነው ግደል ጀሪት ዘርጋኒ? አዎ አልኩት እኮ አልሰማሁም። ማን ሲከፈለን ግደል ጀሪት? ይኸው አንድ ዳቦ ሰጡኝና በዳቦ ነው የመጣሁት። በዳቦ ሰጡ እኔን ግደል ብሎ በቃ ማን ታረጋለህ መሰለህ? ጭገርዬ ማን ነው ጨንገርዬ? እኔ ሙሉ ዳቦ አስጋግሬ እሰጣለሁ። ግደል ብሎ ላከው ሰውዬ ሄድና ግደል። እንደዛ ከሆነ ማለት ነው ሸው ቆይ እነሱን ገልጄ እመጣለሁ። እንዳለ ጨርሼ እመጣለሁ። ጠብቀኝ። ሂደኔ አንበሳ መሳነት ተርገን ከነሞ መራታ ብያ በሪ ናቸው ይወጣ ቆቁ መራታ መራታ በቀዱም በቀሙ ጉያ እንደኔ ተድጓረቢ ayandi sirbi amma andu alam gadhiisaa jiru waa'ee jireenya koo kan jedhu yookaan haadha galgala saa kun lama gadhiifama yookaan boru torbii kana keessa dhugaa rabbi waa'ee inni amma jireenya amma inni keessa jiru haala inni dabarse haala haadha warraa isaa biyyoon isitti haasarfattu qananii wantoota inni dabarse wanna kana hunda takka takkaan jecha inni jedhu takka takkaan ibse abboo ta'e dhugaa rabbii ta inni sirbe takka takkaan siin jedha bar takka takkaan yoo gadhiifame deemi YouTube irra dhageeffadhu dhugaa rabbii hin dandeettaa hedduu garaana nyaatee anduu kiyyaa I'm sorry siin jedhaan yoo akkasitti badeessaate sariitii. Qooloo harka lamaanii qabadhu. Dabdab. Lamuu hinatu jedhe. Lamuu hinatu jedhe. Maal ta'e qara? Hatta gammachi? Maal isa jisire? Rakkoo. Viidiyoo kana ilaalee baay'ee garaana nyaatee namni haadha qabu haadha namaatti hin roorrisu. Maaliif hatte ittiin jedhanii jennaan rakkadheetan jetteen utuu isheen rakkadheera ittiin jettu taayi kayii qucci bidiggii taraamajii hojjechiisan wattaadaraawwii qixaati jechuudha. Irgixanyaadha namni haadha qabu akkamitti haadha namaatti roorrisa yookaan dubartiin kun ijoollee feetu agabuu jirti ta'a. Garaa ishee qullaa ispoortii hojjechiisan wattaadaraawwii qixaati jechuudha. Otoo dhuguma nama gaariidha ta'eetiin inni kana hojjechiise lammata inatiin ittiin jedhee itti dabalee boqqolloo sana kenneefi qarshiillee kenneefi geggeessa ture. Boqqolloo muka lamatudha. Muka lama qofaam kan isheen hatte wanta nyaatamu jechuudha. Kana darbee jennaan ikkoo ajaansaa ofitti kan nama hin bunne akka itti boqqolloo muka lama hedheetu wattaadaraawwii qixaatii qaxxa'e. Baay'ee nama aarsa baay'ee nama guba. Oromoo irratti gibiin hojjetu kunoo laala. Kanumatu seenarra kaa'ama jechuudha gara fuulduraatti. Milinik maal nu godhe? Milinik ikkoo nutti hin balleessine kan milinikiin nutti ta'e ikkoo Oromoodhuma. Duris milinik waan nu godhe hin qabu ammas milinik sanyiin milinik waan nu godhe tokkollee hin qabu jechuudha. Kan nu miidhaa jiru kan nutti darbaa jiru ikkoo Oromoodhumaadha jechuudha. Warruma afaan Oromoo dubbatudha jechuudha. Jara kana bakka isaanii barbaadanii nuu qabuu qabdu jechuudha. Jaartiin kun bakka dhaloota ishee ganda ishee qoradhaati jara akkasisee godhe kana saaxiluu qabdiin bakka qaxxitaa
to'annoo seeraa jala ooluu qabuun bakka. Balleessaa seen gooteef seeratu gaafachuu qaba malee abbaan barbaadde kara deemtuun nama keenya miidhuun qabdu, haadha keenya miidhuun qabdu jechuudha. Bakka jaallatu jibbitu jechuudha. Baay'ee garaana nyaatte, baay'ee rakkadhee na ta'e utuu isheen ittiin jettuudha. Rakkattee attamitti eeyyee bakka lammata ittiin deebiin ishii jedhaniitu itti dabalanii kennaniifi geggeessu qarshiillee itti dabalaniifidha malee akka itti gifi amma naga'u namni haadha qabu haadha namaa irratti gifi amma naga'u raawwachuunsaa baay'ee oromummaallee nama lagaa jireenyallee nama laga jechuudhaan bakka boqqolloo atteen sangaan anneen oolaan anneen boqqolloodhaan waan nyaatamuudhaan ikkoo innaa warri waaqayyoo isin itti ibsee jaartii kana bira dhaabbadhaati gargaaraa 5 utuun jedhin 50 utuun jedhin 100 utuun jedhin 1000 utuun jedhin waan qabdan bira dhaabadhaa kanuma nyaataallee kanuma midhaaniillee haa ta'uufi eebbifama. Video hadda qabanii dhufni kanuma fakkaata. Amma video kan biraatiin walitti deebinutti nagaatti.